Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, akkam jirtu nagaa fayyaa nageenya qabdanii akkamii jira? Alhamdulillah darsi haaraa walii deebine darsiin teenya taarraa tan namni hundinuu irraa fayyadamuu qabu hedduu waan nama fayyadurraayi. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Gaafii fi yaada qabdanis bilbilli keenyaas asirra jira. Na yaada qabdanii nuuf barreessaa nuuf dawwalaa. Na haala dhibee kamirraa'uu waan isin hin galin waan asirra dhageeffatanii isin hin galin nu daawwaltan nu gaafachuu dandeessan. Dhibeelee biraatii wajjii waa wal qabatus daawwaltanii nu gaafachuu dandeessan rakkoon hin jiru. Kanaaf tajaajila wallaansaa meesar supplementary clinical tajaajila wallaansaa haala adda ta'een kan nurratti kan argamu keessattuu kintaarota baqa isaa fi ilaalaan maletti wallaannee walaba taasifna kottaa fayyadamaa isin jenna. Akkasitti har'a dawaan wal barsiisu yaanu takaa'u wanirraa dhibdeen irraa nutis barannee wal barsiisu yaanu maali? Kanaaf hafuura nama ajaa'u, hurukaa nama aja'itu, bobaa nama ajaa'u, namni hundinuu sababa dalagaa adda addaatiin hojiirra turee yeroo galu takaa'u qaamni isaa horkuu danda'a sochii yeroo inni godhu. Kana keessatti hurukaan isaa shorofkaa'uun qaamni isaa ajaa'uun maal akka dawaa akkamitti shorofkaa san ofirraa buusa waan jedhamu kana keessa bal'inaan haasofna. Dhimma kanaa wajji waan wal qabatu hunda daawwaltanii nu gaafachuu dandeessan. Alada asumatti immas beeksisa lammaffaa qabnu alada guruppiidha qabna haasawa sagaleetiin kan irratti haasofnu. Alada sa'a lamarraa kaasee hanga sa'a sadii jidduutti irratti hirmaachuu dandeessanii jechuun liinkii isaa feesbuuk keenyarraa ni argattu asirraa ni argattu. Inna akkasuma telegiraama keenyarraa ni argattu waatsaappii yuutuubaraa tiwutarii miidiyaalee sabquunnamtii hundarraa liinkii keenya ni argattu. Meesar supplementary clinical jennaan isin dhufuu danda'a. Kanaaf galatamaan isin jaa amma karaa dawaa keenyaa haa deemnu isin jaa. Kanaaf bobaa nama ajaa'uuf takkaa'uu hurukaa nama ajaa'ituuf hurukaan tun tafedaa ta'uu maaltu dawaa yoo jenne waa shan irraa haasa'u yaana jechuudha. Shanan tokkoffaa kallattoffaa jedhaniin. Kallattoffaa tuffaa'uma nyaatan kana appil kana jechuudha. Appil kana kiiloo lama takkaa'u kiiloo takka fuuteetuma cirtee burcuqqoo keessan nayixee burcuqqoo san carqiin afaan hiitee bultii 40 takka teessiftee akkasitti achii booda hoggaa inni walitti bishaan ta'e booda jalaa meerta kallattoffaa jedhaniin. Kallattoffaa nuti jennu isa sanii jechuudha. Kanaaf kallattoffaa kana ni fuuta. Kallattoffaa kana fuutee akkam goota? Kallattoffaa kana fuuteeti bobaa kan kee jala bikka shuruf kaawusan. Kallattoffaa kana fuutee bobaa kan kee jala bikka shuruf kaawusan. Kallattoffaa kana jibriidhaan tuyixeeti takka wullee wayii takkatti qicatteetuma isaa jibriidhaan tuyixee jibrii saniin fuutee bobaa kan kee jala riidaa jechuudha. Bikka shuruf kaawutu. Kophee miila hurkuun ajaa'aa ta'u harka bobaa jala qofatee hunda bikkuma nama shurufkaan nama dhagaamtu hundaa'u akkasii kallattoffaa kana fuutee jibriidhaan jiistee jibrii isaa san fuutee eessa goota bobaa bikka ajaa'u san diddaa jechuudha. Achumatti haa isirraa godha jechuudha baleessa keessa kallattoffaa kana karaa gabaabaa. Achii booda bobaa kan kee takkaa'u inni lammaffaa kallattoffaa kanaa fi bishaan walitti dabalteeti waliin laayitee bishaan kallattoffaa qabu kanaan bobaa kan kee jala dhiqattaa jechuudha. Bobaa kan kee jala dhiqattaa achumaan bakka shurufkaan bobaa jalaa sirraa kuttee jechuudha. Ajaan bobaa jalaa. Dawaan lammaffaadhaa kan bobaa nama ajaa'uuf ofirraa hambisaniin takkaa'u shurufkaa hurukaa shurufkaa qabdu hundaa ofirraa hambiftuun sawaadul khubzii kan jedhamu kun bikingii. Sawaadul khubzii kan jedhamu kun bikingii. Kanaaf sawaadul khubzii kan jedhamu kun bikingiidha. Bikingiin kun gaa sawaadul khubzii bikingiin kun kan qoosha godhansanii. Kanaaf xiqqishoo isaa fuuteetuma jiistee eega jiistee booda maankaa tokko fuutee jiistee achii booda maanka tokkichaa biddeena gurraacha kan jedhamu kun biddeena odoo hin ta'in asirratti sawaadul khubziin bikingiin. Bikingii kana fuuteeti maal goota cuunfaa loomii
cuunfaa loomiitii waliin laayitee beekingii maankaa tokko cuunfaa loomii maankaa guddaa tokko waliin laayitee akkasitti jibriidhaan tuyitee bobaa kan keessan dibdaa jechuudha. Ajaan achumarratti sirraa dhaabbataa jechuudha. Inni sadaffaa alkoolii. Alkool kun farshuma jechuudha. Farshoon bobaa nama ajaa'ibuufis dawaadha jechuudha. Alkooliin bobaa nama ajaa'ibuuf dawaadha. Isii qicceetuma jibriidhaan tuyitee bikka shishiruuf kaasan dibda. Maaliif asiidota baay'ee of keessaa qabdi waan taateef. Ilmi namaa fooyyatti sammuun isaa fi wallaaltu hin sakaraanu jechuudha. Asiidii addaa of keessaa qaba jechuudha. Kan qaama namaa dadammeessee akka gaarii namtichi katteeffamee wallaalu godha jechuudha. Isaan bikka silaa si ajaa'u saniin urkaa isaa ajjeetu saniin bobaa saniin rirriitta sumaraa dhaabbataa jechuudha. Akkasumatti gaafa kana afuraffaadhaa asiir ulfaa kun qayyasir kana juusii gootee yoonii fi bobaa kan kee jala dibte. Ajaan bobaa sirraa dhaabbatti jechuudha. Inni shanaffaa maawul wardii jedhaniin. Maawul wardiin kun iddoo faarmaasii dawaa habashaa jira. Achirraa argatu. Maawul wardii kana ni fuuta. Fuutee maawul wardiin kun qaama namaa tasgabbeessaa. Hurkaa siidii gartee qaamni keenya of keessaa facaasu san karaa jattii isii jijjiiramu deemtu san nurraa hambisaa jechuudha. Maawul wardii kana hanga tokko fuuteetuma achi booda bobaa kan kee jala jibriidhaan isa kana tuyitee bobaa kan kee jala rirriittaanii jechuudha. Takkaa'uu maawul wardii kana bishaan keessa dhabgootee bishaan sanii bobaa jala dhiqatta. Takka maawul warduma jibriidhaan tuyitee san fuutee achi bobaa jala rirriittaanii achi booda ajaan bobaadhaa sumarraa qabtaa jechuudha. Kanaaf gaabbileen kiyya galatoomaa yaadaa fi gaafii qabdan nuuf dawwalaa meesar sablamentarii kiliinikaanii tajaajila wallaansaa guddaa kan nurratti kan argamu. Iddoon isaa Hararnoo gubbaa irratti argamna. Kiliinikiin keenya guddaan. Inni dabalataanis haala mana taa'ee namni akka fayyadu waan xixiqqoodhaaf namni akka mana hakaman dhayine mana taa'ee akka fayyadu godhuu irrattis dawaa babbareedaa barsiisuu irratti argama. Kanaaf YouTube keenya kana saayibatti taa'aa laayikii sabskiraayib godhaa. Gaafii fi yaada qabdan irratti hundoofneeti haala dhibee kamiifuu dawaa isiniif dhiyeessaa jira. Kanaaf asirratti hundaa'uudhaan akkasumatti yaadaa fi haamilee isin nuggootan hundinuu nu boonsaa nu jajjabeessaa. Kanaaf jabaadhaa isinin jennaa. Isinin jaaladhaa galatoomaa gaafii fi yaada qabdan naaf dhiyeessaa. Nuuf dawwalaa nuuf bilbilaa waan fetaniifuu ulaan teenya banaa dhimma fayyaa hojii wal qabatu hundaafuu ulaan teenya banaa isinin jenna. Kanaaf galatoomaa isin jaa hanga darsii lammaffaatti walitti dhufnutti dawaan bobaa nama ajaa'uuf urkaa nama ajjeetuuf dawaa ta'ee 5 dabarsinee ganaa paartii lammaffaatti qabxee aan hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isinin jaa nagayannaa turaan gammachuu isin dhaammachuu fayyaati.